Asham akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Nageenyi badhaadha. Eeyyeen egaa har'as qophii tokkoon isiniif dhufnee jirra. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan dhaamsa keenya. Qophiin keenya har'as Dr. Abiy Ahmedii fi uummata Wallaggaa jetti. Muummichi ministeeraa keenya erga gara aangootti dhufanii as Oromiyaan jijjiirama adda addaa agarsiiftus uummanni Wallaggaa garuu carraa kanatti hedduu fayyadamoo hin taane. Sababiin isaas uummanni kun akkuma kanaan dura OPDO'n ajaja wayyaanee fudhattee qoonqoo uummataarra dhaabbachaa turte amma ammoo shaneen ergaa diinaa wayyaanee fudhattee guddina uummata Wallaggaa qucarsaa jiraachuu isheeti. Quuqama uummata Wallaggaaf qabu kan waltajjii adda addaa irratti ibsu muummee ministeeraa keenya yaada isaanii kanaan guddina naannoleen biroo argatan uummanni Wallaggaa garuu osoo haala qilleensa mijataa fi lafa bal'aa iddoo investorootaaf ta'u hedduu qabanii sababa nama nyaattuu shaneef duubatti hafuu isaanii kaasa. Dhugaa dubbachuuf Wallaggi arfan lafa seenaa fi lafa hojiif mijataa turte. Yeroo qonnaan bulaa Oromiyaaf haalli akkanatti mijaawee kana oomisha uummanni Wallaggaa oomishu silaa Itoophiyaaf haafuutii midhaan nyaataa Afrikaaf ga'u oomishuu danda'a ture. Kun immoo kan ta'uu dadhabeef waan shaneen bosona Wallaggaatti galtee uummata Oromoon fayyada jettee Oromoodhumatti akka silmii itti maxxantee dhiiga ilmaan Oromoo mara keessattuu uummata Wallaggaa dararaa jirtuufidha. Uummanni Wallaggaa kaadiroota mootummaa naannoo Wallaggaa arfanii jiranii fi shanee qomarraaf buusuu dadhabee darara hamaa akkanaa keessa galuu danda'eera. Ajaja mootummaan federaalaa gubbaa gadi dabarsu qixa sirriin hojii irra oolchuu kan hin dandeenye kaadireewwan Wallaggaa tokko tokko kan mana mootummaa keessa taa'anii mindaa mootummaa nyaachaa shanee wajjin hojjetan manni haala kaa'u. Yeroo shanee sabaaf sablammoota naannoo Wallaggaa jiraatan duguuggaa sanyii irratti raawwattuu fi uummanni Oromoo sabaa fi sablammoota biyyattii waliin akka hin jiraanne taasiftu kaadiroonni mootummaa kun achuma taa'anii mindaa isaanii ji'aa herreeggatu. Taateewwan walxaxoo kana kan hubatan muummee ministeeraa keenya Dr. Abiy quuqama uummata Wallaggaaf qaban ibsuu fi shanee qoma uummata kanaa irraa buusuuf sagalee isaanii dhofkatanii tibba kana gara Wallaggaatti duuluu isaanii qophii keenya kaleessaa keessatti isiniif ibsuu yaalleerra. Muummee ministeeraa keenya erga aangootti dhufanii wayyaanee quuftee waraana biyyattii kana irratti bantee irratti duuluun quufa isaanii irraa galchee injifannoon gara aangoo isaatti deebi'ee amma ammoo shanee bosona Oromiyaa keessa deemtee uummata Oromoo qoma irra teessu qoma irraa buusuuf gara lixa Oromiyaatti duuluun isaa baay'ee kan nama gammachiisudha. Haa ta'u malee yeroo muummee ministeeraa keenya aangoo isaa gadi dhiisee uummata Wallaggaa bilisa baasuuf garasitti duulu tattaaffiin uummata Wallaggaa maal fakkaata kan jedhu kan wal nama gaafachiisudha. Mootummaan aangoo isaa lafa kaa'ee uummata isaa baraaruuf duulu yoo jiraate Dr. Abiyyidha. Yeroo kanatti immoo uummanni naannichaa deeggarsaa fi haamilee guddaan mootummaa isaanii cinaa hiriiruun diina waggaa 4 jiruu fi jireenya isaan lage irratti isa waliin duuluu qabu. Yoo kana hin taane kan shanee bobaa jala suuqqatanii mootummaan nuuf hin birmanne jedhan ta'e dubbichi akkuma Yesuus Kiristoos namicha laga ceesisuuf namoota garagaraa isa gargaaran ergee namichi garuu Yesuus Kiristoos matumti isaa dhufee na ceesisu malee jedhee didee bishaan of nyaachise sanaa akka hin taane. Yeroo mootummaa waan hunda of duubatti dhiisee isaaniif jedhee deeme kanatti harka wal qabatanii diina ofirraa hin buqqifne ta'e dubbichi dubbii fokkisaa ta'a. Dr. Abiy lubbuu isaa balaa irra buusee waraana dhaquun rakkoo saba isaa furuuf malee kaayyoo biraaf akka hin taane hubachuun uummanni keenya qaamolee nageenyaa naannoo sana jiraniif eeruu kennuun yakkamtoota seeraaf dabarsanii kennuu qabuun dhaamsa keenya guyyaa har'aati. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroo walitti deebinutti lafa nagaa nuuf turaa isiniin jenna. Kuyyuu Miidiyaan miidiyaa keessanii laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun guddifachuu qabduun dhaamsa keenya guyyaa har'aati.